dhimma nan ilaallanne akkanatti haasoftu miti kana nas dhufi. Waan ana ilaallatu qofa dubbadhu. Dhugaa waaqa ishee bira deemti waan akkasii dubbatti taanaan anaaf si diinata. Amma dhiiruma akka kee kanatu fuudhee abbaa manaa jedhama ganaa. Dhageessaa dursa dhiira ta'e. Isa booddee waan dhufu walumaan laata. Itu naga macisa. Fayuma harmekya. Akastimo gamade se argatukotu. Baga milkofte sinjire raga makoti. Baga oluma milkofne. Benya. Malra kotu jiramu? Eje. Siragge fachaan jira. Yaadana sinjirtu bar. Dhugaa keeti yaadi koo sinjire. Maali ni maltaati? Waa tokko si gaafadhuan. Ayyi indandis. Haga yoomitti ana sobdaa. Benya maalin si sobeyan. Kanaan dura bara armeen kiyya fayyaadhaatti natti himtee turte. Har'a garuu ganaa lafaa kaatee armeen kiyyaa sababa fayyiteef gammachuun natti dhaga'amaa irratti natti dubbachaa jirta. Kanaafu? Har'a waan biraatu na gammachiisaa jira jettee rakkoo hin qabu. Waan si gammachiisaa jiru ifaafatte natti. Benya wanti hunduu akkaatu yaadduu miti. Harmeen bar nama ishee gargaaru qabdi. Nama hin beekne eenyutu jira si malee. Namni ishee gargaaru eenyudha? Ani ishee gargaaruuf geessuu miti moo? Ati ishee gargaaruuf geessuu miti siin hin jenne. Garuu waan si barbaachisu yoo natti himtee si gargaaruu nan danda'asin jechuu kooti malee. Benya. Ani namarraa waa barbaadee hin beeku. Amala akkasiillee hin qabu. Hagamu yoo rakkadde rakkina koo himachuu hin danda'u. Rakkina kee himachuu dhiisuun rakkoo mataa keetiidha. Ammas irra deebi'u wanti hin sitti. Garuu kana booda qaalee si ilaaluu hin danda'u rakkina kee. Isa kanaafi wanti si gargaaruu danda'u yoo jiraate natti himuu danda'u qabda kana booda. Tole nan yaala. Garuu simboo harmee kee guyyaa tokko si waliin deemee dubbisuun barbaada. Maal? Kuni harmee koof dhukkuba biraadha. Sababa natti qaanoftu miti. Benya. Maatiin ofii bira kabajaadha. Akkamittiin akkas godha? Simboo dhugaadha natti qaanofta miti. Akkasii miti. Garuu akkas gochuu hin danda'u. Amma naaf galeera. Isaan nama biraadhaaf sababa si yaadaniif ta'uu danda'a. Benya maal jechaa jirta? Jechuun maatiin kee manaa si heerumsiisuu barbaadu ta'a. Nama gaariitiif kennuu barbaadu ta'a. Ati immoo nama akkanaaf aanan jirtu. Inni kun yeroo kanatti si yaaddisuu danda'an beekuu baadhu. Ati akkamitti na fuudhuudhaaf yaadde? Ati akkamitti natti heerumuuf yaadde jalqaba irratti? Ani immoo akkuma aadaa keenyaa jaarsa ergitee na naqattee akka na fudhattu ni yaada. Amma irratti waan ati jettu kanaaf nama gahaa ta'uu yoo hin dide maal goota? Maaltu si daangessa? Diinagdeen kun na daangessuu danda'u. Wanti beekamaan hin jiru. Dureessa ta'ee kan dhalate hin jiru. Fayyaa haga qabdutti wanta jijjiiruu dandeessudha kun. Yoo jijjiiramuu baatee akkam goota? Qofaa kee miti bar. Simboo na sobuuf yaala. Yeroo hundaayyuu qofaa kiyyaa. Maaliif akkas jettaa Benya? Wanti akka sanatti uumamu waan baay'een jiraachuu danda'u. Amma jiraannu keessatti si dhabuus hin danda'a wanti beekamaan hin jiru. Inni kun xiqqoo na yaaddessa. Kana booda natu kan kee ta'a malee wanti ta'u tokkollee hin jiru. Ankoo miti moo atam? Ani ammallee kan keeti Benya. Akkamitti amma kana dubartiidhaaf jilbeenfattaati? Dhugaa beeka nama akkasii siin seene. Osoo qubeelaan sirka jiraate qubeelaa gootii fi baay'ee sirraa bareeda. See
Osoon beekin jettee callistee akkasiin dandeessee. Osoon beekini osoon taane osoo ati isheef lafarra foqoqxuun ija kiyyaan si arge. Kanas na osoo guyyaa laarta mati. Kan akka kee jaalalaaf hin jilbeeffanne. Akkasitti yaadda taanaa damuu murteetta. Jaalalaaf jilbeenfachuun kabaja guddaadhaan. Ati garuu jaalalaaf jilbeenfatte osoo hin taane lafarra foqoqxu dabar. Lammata waan akkasii ana biraa soofta taanaa hiriyummaa keenyaa sirriitti dhaabbata. Beeka garuu waa tokko dhagachaa jirtan. Naannooma kanaan dura ani gootaa itti keessatti maqaa waamaa turte keessatti salphataa jirta. Achi keessatti dubartiidhaaf lafarra foqoqaa jirta. Qaanii guddaadha barku. Of salphisaa jirtan. Waan akkanaa ammoo sirraa hin eegamu. Sin gaheeti. Waa tokko garuu dagachuu hin qabduun. Maaloo callisi bannaati. Anta sumaa sin godhachuu hin danda'u. Waan ta'eef amma gochaa turte hunda sin goote deemee. Si dhugaa waaqa ishee bira deemti waan akkasii dubbattii taanaan anaaf si diina ta'a. Dhugaa waaqa. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan beekaa diina akka kee lafarra foqoqxu qabaachuu kiyyatti baay'een gammada. Agartee? Maal rakkoo qabare? Maal jechuudha? Har'a guyyaa lammataa si faffaan isaa argaa jira. Maal rakkoo qabare? Baay'ee ishiin jaalladha bara. Dhugaa kee jechaa jirta moo ati beeka? Siifaniin dhugaa kee hin jaallatta? Baay'ee ishiin jaalladha. Garuu isheen miiran taanee yeroo maraa nutti agarsiiste. Dogongora kee guddaa tokko sitti himu akkuma boontuu akka jaallattu jilbeenfattee itti himte isheetti illee akka jaallattu jilbeenfattee lafarra foqoqxee itti himuu qabda turte. Si hubachuu dandeessi yeroo sana. Kun qoosaa miti. Siifaniin baay'een jaalladhaa sin jedhee bara. Akkuma ati argaa jirtu namni ishee faana deemaa jiru kun jaalallee ishee ta'uu danda'a yookiin ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu nuti ammas teenye isheen nama jaallattu qabdii inni darbuu qabnaan. Dhama'uu hin qabdu kana caalmaa. Siifan dhiiraa wajjin deemaa jirti jaalallee ishee ta'uu danda'a. Kanaafuu dhama'uu hin qabdu kana booda. Gaaffii tokko si gaafadhu. Maal? An garuu nama akkamiiti? Isa kanaa nama akkamii akka taate ofii kee gaafadhuun. Garuu dubartoota hundaa fi karaa irratti bakka argitetti saba namtu dhiisi. Akkasitti eenyuunuu si faana turuu hin danda'u. Uff! Tole ishii malaa godhu. Waan ati gootu maalan beeka? An garuu waan an godhu nan beeka. Guyyaa gaarii gabaadhu. Maal gochaa jirta? Sababa si nan laalleef. Akka ana laallee nan beeka garuu amma maal gochaa jirti?
hojiirra hin jiraasin jedhe. Hojii akkamiirra jirta? Maal si galche? Ati poolisiidha? Akkasii. Eeyyeen homaa siin ilaallatu siin galchu. Ati bar kana booda nama guddaadha. Akkamitti dubartii faana jooraa oolta? Ati daa'ima jechuudha. Akkas hin jenneen. Akkas taana maaliif na hordoftarii? Ani har'a akka tasaan si arge. Garuu baay'ee dhugaa baay'ee maqaanay. Narraa deemee Tole nan deema. Ati garuu dhiira salphataa akkanaan ta'in. Hojii kan kee irratti xiyyeeffadhu. Tole? Siifan waan gochaa jirtu kana hunda ana aarsuudhaaf gochachi jirtaa taanaan dogongortee jirti. Si sammuun kee hojjetu qoy. Ati sammuu kee hojjetu? Gaafa dhiiraa abbaa argitee faana karaa gubbatti kan jaajjooftu. Ni miira kiyyaaf hin hubattu ati? Kana booddee yoo of kabachiisi fayya. Ani dhiira sitti fakkaadhu. Akka kee kanatti dhiira jedhamu irra yoo fi dhiirummaan. Siifan baay'ee na tuffachaa jirta. Wanti gochaa jirtu hundi gatii si kaffalchiisa. Dhageessaa dursa dhiira ta'e. Isa booddee waan dhufu walumaan laalla. Siifan narraa deemi. maaliif nan hubattu? Waan an dhufeef si barbaadeen. Qoy maal akkan si hubadhu barbaadda? Maaliif na hubachuu sitti ulfaate? Maaliif? Oho, maaloo narraa deemuu dandeessaa? Eessayyuu hin deemu. Mirga keetti tolee yoo barbaadde as buluu ni dandeessa. Amma dhiiruma akka kee kanatu fuudhee abbaa manaa jedhama gana. Si ilaallatamaati. Anatti immoo afaan banuun salphaadha. Hojiin kee ana hordofuudha mo'ati. Sitti fakkaateeti. Garuu si baruu kootitti namni akka koo gaabbe hin dhalanne ganaayyuu hin dhalatu. Boontu waan baay'ee na beekte yaasaa jirtu sitti fakkaanne ati. Kanarraa si beekuun barbaadu salphataa dhiiraa.
Gaafi tokko si gaafadhu? Eeyyee na gaafadhu. Maal ture? Maaliif karaa dhaabbattee ijoollee doorsitaati? Sin ilaallatamu? Nan ilaallatu garuu har'aan booda na ilaallachuu malu. Sababa maal taateef? Isa ija keen arguuf jirtu. Beeka maal rakkootu jiramu? Homtuun jiru. Maal taate tireen akkas taatee fiigdu? Homaan taane. Beenyaa faana turtamoo beeka? Miti. Inni si eegaa jira. Bilbilfeen ture. Tole beenyaa biroo waliin deemuu hin dandeenya? Natti hin fakkaatu. Gara mana galuun qaba. Garuu maal taate beeka har'a? Homaan taane simbo. Beeka. Jaalallee keetii wal dhabdee akka hin taane. Ani shamaraa fi akka soof gatii karara kan deemu sitti fakkaata. Beeka. Jaalallis qabnaan kanaan ol ta'uu fi dandeessaa bira. Ani jaalalli nan qabu. Jaalalli nan qabu? Eeyyeen ani jaalalli nan qabu. Deemee beenyaa gaafachuu hin danda'a bira. Simbo. Waan akkasii dhiisi. Har'as naan loluuf immoo beeka. Si jibbee mitiin kan si lolu. Gaafa beenyaa arsituu waan hin dandeenyeef. Ani jaaladhee isaan arsuu bira. Ati itti yaaddee arsita dhugaa. Beeka, waa tokko si gaafadhu? Eeyyee na gaafadhu. Garuu beenyaa naannoo na jaallata? Inni akka kee miti baay'ee si jaallata. Annan jibba seetee moo? Akka inni ilaalutti amala kee irra jibba wayya. Beeka, akkasitti dhaabannee wanta xumuru natti hin fakkaatu. Kanaafuu beenyaa bira waliin adeemu. Wantundun darba kanin dabaresima Arre, beenyaa. Jirta? Akkami? Akkami? Jirta. Nagaa. Inni garta.
Simboodha akka biraanyuu ni egaa. Bilbileefiin ture as hin geenye. Akkamitti dhufte? Dabaree kee eeggachaa jirte jechuudha. Beekamaa jechuudha. Har'as akka amala ishee nama afaan isheen arge. Maamla safuu yaaltate dhugaa keessa jirte? Maaf akkasaan jechaa jirte? Deemtee ilaaluu dandeessaa? Akkamitti na shakkaa jiraataati? Isallee dhugaa isaati. Shamara amanuun bara akka sulfaatee keessatti akkamitti si amanuu danda'a? Garuu na amanuu qabu. Akkamitti na shakkaa jira? Ati amanamiif inni akka barbaadeetti haayifu. An kanan jechaa jiru har'a isaa olii galtanii addaan dhufuu dandeessanis. Waan ani hin beekne waan haraa jira. Sin ilaallatu inni dhiisi. Akka maraatu otoo inni ta'uun argee qabee dhufe. Akkas jechuun seenaa hojjettee akka hin taane har'as. Beenya olaa kabaju. Of kabaji. Wal dhabna si galee. Eessatti argitee fiddee dhuftee? Baay'ee haree ture. Karaa gubbaa irratti argaan qabee dhufe. Inni akkasumaan haara. Yeroo keenya balleessuu hin qabnu. Atilleen akkasumaan na shakkita. Ani immoo. An garuu maalan si godhe? Maaliif namaan hin beekne ergitee na doorsiste ga'a? Dhimma nan ilaallanne akkanatti haasoftuu miti kanaan as dhufe. Waan ana ilaallatu qofa dubbadhu. Sifan maaliif akkasii barbaade wallaalteetii akkasitti kan haasoftaati? Qo'eeti maaliif na barbaadde? Sifan maaliif na barbaadde jechuurra tasgabbooftee yaada koo hubattee gaariidha jedheen yaada. Akkan si ergaa jiru kanatti garuu ati waan barbaaddu raawwachuuf tasumaa nama duubatti deebi'uu barbaadu miti. Akkas miti garuu yoo teenye haasofne natti tola. Ohoo waan dubbachuu qabdu jira taanaan asumatti dubbadhu. Ta'uu baannaan an si dhiisee hin deemu. Tole hara na waliin deemuu dhiisi. Boru garuu na waliin akka taatu barbaada. Kun tasumaa waan ta'u miti. Maaliif? Hin ta'u kaa? Maaliif akkas taata garuu ati? Ani wannan ta'e tokko hin qabu. Amma garuu waan na barbaaddeef qofa natti himi. Ansi waliin akka kanatti karaa gubbaa dhaabbadhee si rakkisuun baay'ee natti ulfaachaa jira. Boru guyyaa isa dhumaa keenya akka ta'u barbaada. Boruun booda garuu akkatti dhaabadheen siifanii waliin goowwama jettee adda taana baay'ee obsumaa jirti. Boru siifan bilbila.
Dhiifama naaf godhi malee har'a gaaffii tokko si gaafachuun barbaada. Yoo natti naartu ta'esis jechuu godhe. Kaayyoon kee anatti aartee ana biraa galuudha miti. Rakkoon qabu na gaafadhu. Akkas osoo hin taane waan xiqqoo na dhiphiseef yaadaan baduurra si gaafachuun qabadhe. Tole maaltu si dhiphisa? Simbo ati dhuguma kan koo taata? Beenya nagaa miti moo? Simbo waan baay'ee na dhiphiseefan si gaafachaa jira. Beenya callistee lafaa kaatee akka kanatti waan asuftaa natti hin fakkaatu. Simbo dhugaa tokko yoon sitti hime ati baay'ee bareedduudha. Namni baay'ee jaalalaaf si barbaada. Kana gidduutti sin dhabaadhe yaaddeen. Beenya waan taane haasa'uudhaafi ani kanuma keeti. Dhugaa dubbachuuf taanaan namoota bakkee miti miidhaginni kee nama ta'a kun hin absisan. Kan koo ta'uu kee gaafa yaadadhu immoo nan dhiphadha. Maaliif akka ta'e garuu hin beeku. Beenya sababni tokkollee hin jiru. Sababummaa ana jaalattuufi. Kana caalmaa kaasuuftu waan hin barbaanneef amma haadee. Maal lafan hin haasa'u? Akkuma natti tolee akkuma gammadee kanatti gara manaa galuun barbaada. Callisin haa madhu dee. Beeka. Hojii meeqan dhiisee dhufe beektaa? Sa'aatii kana maal akkan hojjedhu beektaa yeroo kaan? Garuu har'a siif jedhee hojii meeqan hiikee dhufe? Akkuma duraa waan hiikan qabneef bakka kanatti na waamta taanaan dhugaa sitti hangaddaara. Lakki har'i guyyaatti hin awwaalamudha. Maal jechuudha ati nagaa miti moo? Har'a na awwaalta. Guyyaan kun guyyaa isa dhumaati. Nagaa miti moo ati? Har'a na akka ishee jaaladhu afaan kootiin baaseen dubbadha. Eenyuuni akkaniti akka jaallattu afaan keetii baasteetti himta? Maal haasaa jirtati? Siifan ka. Siifa malee namni jaaladhu jiraadha. Kanaafuu siifaniin akka jaallattu har'a afaan keetii baasteetti himta jechuudha. Eeyyee. Har'a na awwaalta. Namni ofitti farrisu waan biraan barbaachisuun ofii keetii ofitti farrisaa harta. Har'a naaf isheef guyyaa dhumaadhaa harta. Dhugaa dubbachuuf taanaan akka jaallattu qaamaan naxxee yoo himte har'i siif isa dhumaasaa guyyaa dhumaadha. Kana amantee deemuu qabdan. Maal jechuudha akkamitti? Waliin argineerra miti dheengadda. Akka isheen jaalallee qabdu nama biraa wajjin akka isheen karaa gubbaa deemaa jirtu argiteetta anis arge. Kanarra maal barbaachisa ragaa biraa maal barbaadde? Osoo jaalallee qabaatte har'a nan beellamtu ture. Beellama kan isheen sii qabdee gaafa hunda karaa irratti saabate rakkistuuf baatee galuu saaba dadhabdeef guyyaa isa dhumaati isheetiifis ta'uu danda'a. Ati garuu wanti jettu gaaffiidha naaf. Kanaaf jettee si beellamte ta'uu danda'a an beekamaan hin jiru. Akka nama ishee beekutti akkamitti haasoftaati? Tarii maaltu beeka ishee beekuu hin danda'a. Beenya akkanas waame miira akkamitiin akka ishee dhiyaadhu akkanatti himtuuf malee waa biraatiif miti. Antasumaa miira ishee beekuu hin danda'u. Siifanii wajjin illee obbolaa yookiin hiriyyaa miti. Akkuma keen bakkee kanatti arga malee miira isheen itti namatti dhiyaattu miirri ishee maal akka fakkaatu nama ishee beeku miti. Kanaafuu miira ishee achuma deemte yoo hubatte gaariidha. Akkuma jette immoo ishee wajjin har'a guyyaa keessa dhumaa ta'uu danda'a. Kanaafuu an obboleessa koo har'a hojiin qabaate galgala yoo deebite naa bilbili. Yeroo gaarii qabaadhu. Jajjabaadhu.